karaa gabaabaa yaada hin dheeressu kana booda isa wajjin teessee falmii inni kun amma isaatiif akkas ta'eera waan ta'eef asuma kaa'u asuma kana gaacha asitti asumatti dhiisneetu mana Yuusuf deemna. Kayyala. Yuusuf hin qabna deemna. Akkam lubbuu keenyatti maa qoosa Yuusuf? Lubbuu keenyatti Yuusuf maa qoosan jedhee argite ija guyyaa lama wajjin haasofnee. Ati qoy ana lubbuun ta'e Yuusuf hin arga jirti. Lubbuun ta'e Yuusuf hin arga jirti. Maggeen agarsiin bakka ni jiru. Deemaa jirra mana lalatti jibbitee nuti amma deemaa jira mana Yuusuf. Mana Yuusuf deemaa jira. Amanii kana. Maggee mana isaan agarsiisan. Amanii kana hin jedhe amma deemee agarsiisa. Maggeen agarsiin mana isaa. Taa'e. Maggeen agarsiin mana isaa. Mana eenyu? Abboota ana Maasirratti amma taa'e jedhe bara akkasumatti yoo rabbi si baatanii baatatuma taa'e yaa rabbi jedhe yookaan immoo. Maggeen agarsiisin mana isaa. Kottama hin deemna. Kotti hin deemna. Mana cufi. Maggeen agarsiisin. Saa dhaamsuu wayyaa? Dhaamsitu? Maggeen rabbii eriin agarsiisin. Cufi. Cufi faa yaadam. amma mana Yuusuf hin dhajiyaa. Anatu deemee balbala mana isaatiin si ga'a ati immoo banattee walitti seenta akka nama nagaatti. Akkuma nama nagaatti bira taa'ee haasa'eeni. Ani mana biraa si ga'eennaan jalaan goran si galee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkamitti nagaa keessan. Yuusuf ammallee akkasuma nuti dhaadachaa jira waan ta'eef nama guutuu isaanitti garagalchinee jira. Isatti garagalchinee jira. Kuni ammallee kun akkanumatti jira. Maggeelleen kun na cinatti argitanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayantoota hordoftoota keenya nagaa keenya bakka jirtan maratti sinaalee qabatanii jenna. Gaakuma beekama kuma argaa jirtan yeroo ammaa kanatti maayii rakka ture hundumayyuu quba qabdu haala sochii keenya Yuusuf akka nu dhaga'uu dide osoo isa kadhannu jechuudha. Asitti sadarkaa Suleeman rukutamee dhiiguutiin kan ga'e Yuusuf faayoo gadhiisu waan dideef akkasuma immoo anillee jechuudha asitti kophaa kiyya gadi baasanii ol galchanii osoo hin tumanuu rakkoo hedduu dabarsee kunoo lubbuudhaan nan jira waan hundaaf iyyuu garuu an jechuudha Yuusuf ifee jedhee gaara kana keessatti illee waan baay'ee ta'a akkan ture hin beektu qorra keessa akkan ture aduu keessa akkan ture ni beektu garuu sun hundumtiyyuu hafee mana keenya as keessatti jechuudha siirii natti nammee maal akka ta'aa ture quba qabdu amma immoo akkuma argaa jirtan jechuudha asitti beelli nuti jamaattee dheebuunis nuti jabaattee rakkoo hedduu keessa turre amma kana booddee furmaata waan dhabneef Yuusuf achii faayoo ajjeesee mataa si erga jedhee nutti doorsisaa asii immoo akkuma beekamu jechuudha waraanni jara galgalaa kana mana nutti dhiitanii lubbuun keessan hin ba'u nutis mataa keessan kunnee asii achitti deebisnee nutti doorsisaa jiru waan ta'eef yaada dabalataa isarraa fudhadhaa. Yaada dabalataa akkanumatti osoo argitanii iyyuu Yuusuf faayollee akkuma gadhiisutu sanitti jira. Suleyman illee kun asumatti shamaa amma kanaafuyyuu hordoftoota keenya Yuusuf in argita waan Yuusuf hin arra goonu maggeelleen mana isaallee ni beeka. Ni beektanii mana isaa? Nageessitu. Singeessee singeessa. Hin argita waan irra dalaynu Suleyman ammoo asumatti shamaa amma faayoo amma tana baasuu qabna isaa amma kana amma immoo kaanee gara mana Yuusuf deemaa jirra. Noordoo faaga dhuma qophii kennaatti isin jenna. Dhagaan akkuma beekamu akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma nuti gara mana Yuusuf adeemuuf jenna. Maaliif osoo Yuusuf faayoo lubbuun baasin osoo inni ishee lubbuu ishee miidhee asitti nu fichisiisin achi deemnee faayoon akka haftu maal dubbatati? Faayoon akka lubbuu ishee haftu gochuuf jechuudha. Achi deemnee jechuudha. Amma achi deemuuf jenna yoo faayoon achi ajjeefamte Suleeman illee asii gadi ba'aan jiru anillee ba'aan jiru. Kun dhaadannoo waraana jaraati. Waraana faayoo dhaadannoon isaanii kana haala kanaan nutti dhaadataa jiru jechuudha. Kanaaf jecha asitti wal faana du'uurra namni tokkollee ba'uun gaarii ta'a. Yookaan namni tokko yoo lubbuun ba'e isa hafe sana immoo rakkoo isaa furee gargaaruu danda'a waan ta'eef. Kanaaf hordoftoota keenya nu hordofaa isiniin jenna. Maal godhate ofirraa baasuu kiyyatti? Haga Yuusuf hin argutti ofirraa hin baasu. Maal godha ofirraa baasuu kiyya maas rakkise? Dhiira hin baasu ofirraa. Dhiira taatu waraanni silumayyuu fuula dhokfatee hojii gurguddaa hojjete. Seera waraanaati. Seera waraanaati. Ati afaan nama waan ati amma argiteemi?
du'aaf jiru iddoo jirtaa maaltu si dubbachise mee Yuusufiin ati Yuusuf jettu sun gaggabdee akkatti dhiine afaan kee keessaa yaa ulee Yuusuf jettu suni dhufee si haa baasu والله مقا ربيت إن شاء الله نباس mee dhufee si haa baasu amma ni argina ishii والله نباس yaa madhu amma yaa madhu Yusuf si baasu. ربي نقرقر فتي نباس sin baasu mee bar sagalee viidiyoo kaleessa galgalaa san hayyee argee dhufee maa sin baasin dhaadannoo kiyya kaleessa galgalaa dhagaye وانت روزة faayoo ani ammoo yoo ani faayoo boru yookaan amma baasee sin argisiifne ni argita. يوات مو قبمني Ani immoo namni na qabu wayiitu hin jiru ani Yuusufiin bira yeroo dhufe ani Yuusufiin yookaan siiriin itti godhee dhamaasa daqiiqatti yoo Yuusufiin allafa jala dabarsee argisiifne ni argitaami. Siiriin kennamu waraanallee yoo jette waraanni kun hoggaa qabna. Waraanallee yoo jette argiteemi tokkoffarraa maggeerraa eegalii kun akka ala jirulleen isa caala. Si galee maggee waan ati jedhaa ooltu jirtu ati amma lamaan jidduu jirtaa yookaan shaadaa keetitti cimi. Yusuf dhufee si haa baasu. Ati afaanii waan dubbatiin kaate kanarra miidhamta bara. Akkati kanarra miidhamne fedha waan ta'eef kanarra akka hin miidhamin afaanii waan. Rukutamuu feetaa meetem lammaffaallee. Harka kennadhu taa'e jalli. Kenna akka akkuma dura harka kennattetti jirtaa bara. Callisii taa'e siin jedhe bara. Kana yookaan sumatti deebite yookutii. Shugguutii harka qabda jettee itti hasaaf taasisa. Waraana kenna amma booda maggee. Wanti ati akkana si godhu hin jiru. Atillee yoo gara waraana kennaa deebite Yuusufiin argiteemi akkana gaggara galchine. أبوك يا Akkana gaggara galchine. Wanta takkaa godhatu hin jirus. يوسف نقرقر كده Maal abbaa gadee horadha. Maal horadha? Callisii Gaggara galchine moo gaggara galchine Yuusufiin? lubbuu keetti murteessi. Yuusufiin gaggara galchine moo gaggara galchine? نقرقر كده إن شاء الله Kalaas uskuutii taa'e. Usii taa'e ayyee. Taa'e usii akkasitti. واتكن وقوت إن شاء الله Callisii taa'e siin jedhe. Onnee godhataa miiraa san. Kanaafuu ati amma mee Yuusufiin amma maggee waliin mana isaa deemaa jirra waan ta'eef Atiin gatamta amma achitti bee. achi dhayna mana Yuusuf dhayne Yuusufiin yookaan ammoo Yuusufii sanuu gaggabsanii asii sitti finna ni argita. أتوما وسيقوا Baannee yoo Yuusufiin fiduu baanne arguuf ta'e ati ammoo gatamuu kaa ta'e yooti. Hin gatamta kana booda. Faayidaan qabdu maal godhammaa ganaa kanas. فايدان كمان إيه. فايدان وسيقوا إن شاء الله قابت Nagarsiiftaami wanta ati nagarsiiftu wayitu hin jiru. Mee eessan na fe'itan? Ala kanatti yoon argite na fe'itan? كان أفوه قلت دنت كبار يود إيرتات في الرباسة Ol kaatee narraa baafte yoo dhiira taate ol ka'ii narraa baafte. Ol ka'ii narraa baafte. Dhaggeeffadha hojiidhaan argisiisuun kun akkanatti dhiigdeettami jeet kun waan hojiidhaan. Kuni amma kennu kan lafa jiru hin kennu. Afaanumaan teessee maaliif lubbuu akka dhabdu of goota afaan inni miti jedha. Wanti lafa jiru hin kennu. Afaanumaan teessee lubbuu akka dhabdu of hin godhin. Wanti lafa jiru hin kennu. Lafa jiru hin kennu. أنا قرتهم سودال بوتي في جت قرته Mee akkana jedhe mee akkana سودال jedhe بوتي mee akkana jedhe عالي akkana jedhe عالي mee akkana إني jedhe hayya kuni maali akkana sirraa yaa'u kun. نرى متتي لبونا أنا قرتهم سايبك إياه نما أكم جال تيجي رمور لبون Sitti deebisanii akka kaleessa jala jala deemuu feetaa. سنجت شو سنبيكتي Daqiiqatti sidhaa maasaa nama yoo beekte siirii kun ofiisaa qaba. Sitti deebisanii akka kaleessa jala jala deebisee deemuu feetamoo. سيرتي ديب إن ديب وأنا بقصدي Anatu siirii irraa hiiki jedhee anatu iyyuu gaafate baram. Maggee. Siirii irraa hiiki jedhee du'aa taatee barate guyyaa meeqa ciiste as lafa kan. Akka du'aa. وفين الجيران Maa du'aa jiru iddoo jirtaatu iyyuu maali mee? Maal afajjees. أنا أقرتهم Bar yeroo utuu siiniin sun sirratti hafee tuun amma falmee siiniin sun akka sirraa hiikamu gochuu baadde achuma ciiste ammayyuu guyyaa lamatti ciiste bar bakka siiniin sitti godhan. Maggeen fayyaa haa ta'u ammallee sii galde. Afaaniin waa dubbattee nama ofitti diina ofitti jabeessin. وأنا ما أني أعرف تكانجرو Ayyee wanti si laafu takkaan jirutti jabaadhu ayyee si yaada keetu si baasa. Kanaafuu yoo nuti amma yaaduma keetu si baasa. annoota amma argiteemi yoo Yuusufiin fidee bakka kanatti hin argisiifne ni argita bakkuma kanatti si biratti. Isumaa si jala ciisee ija keessa si laalu yoo ati Yuusufiin hin argine ni argita. قابسة نسي ربي برد لقى إنما Yaa'anii dalaguu osoo hin taane hojiin sitti argisiifna Yuusufiin waan goonu gaggara galchine. yoo ati immoo qabamne Ani moo yoo ati hin qabamne si ana eessan na beeyta kun waliin nyaanne waliin dhuyna eessan na beeytame kana. Ati karaa gabaabaa yaada hin dheeressinu kana boodisa wajjin teessee falmi. Inni kun amma isaatiif akkas ta'eera waan ta'eef asumaa taa'u. Asuma kana gacha asumatti dhiisneetu mana Yuusuf deemna. Kayyala. Liyaas Yuusufiin qabna deema. Akkam dura duuna lubbuu keenyatti maa qoosa Yuusuf.
Maggee rabbii Lubbuu keenyatti Yuusummaa qoosan jedhee guyyaa lama wajjin haasofnee ati qoy ana lubbuun ta'e Yuusuf hin arga jirti. Yuusuf rabbii. Lubbuun ta'e Yuusuf hin arga jirti. Maggeen agarsiin bakka ni jiru. deemaa jirra mana lalatti jibbitee nuti amma deemaa jira mana Yuusufa. Mana Yuusufa deemaa jira. Amanii kan. Maggee mana isaan agarsiise. Amanii kanan jedhe amma deemee agarsiise. Maggeen agarsiin mana isaa. Taa'e. Maggeen agarsiin mana isaa. Mana eenyu? Abboota ana Maasirratti amma taa'in jedhe bara tasumatti yoo rabbi si baatanii baatatuma taa'e yaa rabbi jedhe yoo yookaan immoo Maggeen agarsiisin mana isaa. kottama hin deemna. Kotti nu deemna. Mana cufi. Maggeen agarsiisin. Saa dhaamsuu wayya? Dhaamsitu? dhaamsee faara. Maggee rabbii eriin agarsiisin. Cufi faara. Yaa nama. Amma mana Yuusuf itti achi yaa. Anatu deemee balbala mana isaatiin si ga'a ati immoo banattee walitti seenta akka nama nagaatti. Akkuma nama nagaatti bira taa'ee haasa'eeni. Ani mana biraa si ga'eennan jalaan goran si galee. Rakkoon qabu asii mana. Ati amma kanaafuu iyyuu mana Yuusuf deemna nuti. Mana Yuusuf deemnee waraanallee ni qabna ni beekama. Waraanallee nama baay'ee qabna kun ammoo namni lama Suleeman hin eegu. Isin asin baay'inaa. Asuma ta'a. Asuma ta'a isin viidiyoota isin baay'inaa. Baay'ee. Asuma ta'a isin. Namni kuuwwan Suleeman hin eeguuti. Isin Suleeman hin eegan asitti. Nuti ammoo nama afur argitee waraana dabalatanii mana Yuusuf hin deemu. Mana Yuusuf deemnaa miidhee mita. Kanaafuu ati amma alatti naftattillee na waliin seentee na waliin qabda. Mana seena? Na waliin mana seenta. Na waliin mana seentee waliin qabda. Mana seena deessitti miira akkamitti mana seena? Mana na waliin dirqama seentee qabda. Dirqama seentee qabda. Na waliin qabnee argitee eegasanii ammoo gaafa inni. Waraana nama wajjin walitti seenna moo akkamisi? Waraana waliin seena waraana nama afur qabna anaamsi malee. Nama afur qabna waraana nama lamaan asitti Suleeman eegu malee waraana nama afur qabna. Si galtee? Kanaafuu amma mana Yuusuf deemne nuti. Mana Yuusuf deemnee akkam goone beektaa? Yuusuf nama afuriin akkuma nama nagaa ta'e seenne akkuma nama nagaa ta'e seenne bira teennee nagaa gaafannee qajam. Kanaafuu yoo ta'e argiteemi bira dhaqee Yuusuf ammoo manni akkami beektaa sirra nagaa waan ta'eef kanaafuu yoo ta'e argiteemi mana isaa deemnee seenna. Seentee Yuusufi nu gaffifte. Ayyee. Amma Yuusuf si argee jennaan yookaan si baruu danda'a. Akka inni nan barate akka Yookaan kaleessa sochii kee keessatti hubateera fuulli kee kun dhokatullee sochii ati kaleessa godhaa turte yookaan quba qaba waan ta'eef. Akkasumas immoo Yuusufi amma maal gadi fageenyaan maalirratti xiyyeeffateera nama dura keeriyyaa harka waraanee ture san nama sana qabachuun qaba hidhee dhaadataa ture Yuusuf gadi fageenyaan si galee kanaaf. Kanaaf adamma akkami beektaa ol seentee ofii keetii qabdee natti na kennite. Ani duraan dhabee akkamitti seenaree? Sin shakku waan ta'eef gaafsi sin shakku biruma teettee ati argiteemi. Suleemaniin akkam gootee dhufte naan jedhata. Suleeman immoo Suleeman ala kana jedhettee ni shawwadha. Ni shawwatte kun ala kana jedha ilaalla jetteeni sin shakku malee si waliin nyaachaa turtanii. Suutuma akkuma nama nagaatti argiteemi itti ol seentee bira teettee haasofsiiftee biraa gabbaate nuti ana immoo eessatti see gabeetaa nama sadii waliin ulama jala se'een akkanumatti. Ulama jala se'een hamidee ati ulaa banattee tuma akkuma nama nagaatti gabbaata. Nuti ammoo yeroo sana argiteemi nu qabata Yuusufi. Ayyee. Walii galee bira galee. Walii galee. Akkana. Deemna jira gaas. Ni haasa'ee.